Sluta. Döda. Oromo studenter. Döda. Oromo studenter. Sluta. Döda. Oromo studenter. Sluta. Stödja diktaturen i Etiopien. Sluta. Döda. Oromo studenter. EU. Sluta. Stödja EU. Sverige. Sluta. Stödja Etiopien. Stoppa. Utrota. Oromo. Sluta. Stödja diktaturen i Etiopien. Vi behöver frihet. Vi är Oromo. Vi behöver frihet. Vi är Oromo. Sluta. Döda. Oromo. Studenter. Justice. Maqaan kee hin jedhu? Maqaan kee hin jedhu? Fooziyaan gaarra kan si arge magaalaa Gootambar keessatti hiriira nagaa baateeti. Mee kaayyoo hiriira kanaa ati baateef maalidha mee natti himi? Hiriira kana waan egaa Biskaaraa dhufnee kiiloo meetirii 130. Wanti asii walitti qabamneef ilmaan Oromoo Itoophiyaa keessatti dhiigni isaanii gad naqamaa jiru. Ija waan agarruu dadhabnee akka uummanni Itoophiyaadhaa ilmaan barattoota gaafii gaafattatana barattoota keenyaaf mirga kanneen biyya jiranii biyya hundarraa Egaan akkuma beekamu maaster pilaanii magaalaa Finfinnee beeksisuun baay'ee uummata baay'ee mormiidhaaf akka ka'u isaan taasiseera. Barattoonni hedduus mormii isaanii kan dhiyeessan bifa nagaatiin. Garuu namoonni barattoonnis baay'ee uummanni baay'ees miini baay'ees barbadaa'eera. Kan akkamitti ilaalta? Mormii isaanii haala kanaatiin dhiyeessuu isaanii du'aaf isaan saaxila itti yaadda? Hedduu nama gaddisiisa waggoon arguu dhiiga ilmaan Oromoo dubartii Oromoo xixiqqoo barattoota xixiqqoo tana waa tokko malee sababa tokko malee wayyaaneen itti baastee uummata federaalaa ajjeesu kana hedduu waan nama gaddisiisaati. Barattoonni kun waa takka malee uummata salaamii barbaadu uummata wanni bahu nama gaafii gaafatu akkanuma lafarraa kaaniiti dhukaasa irra banuun kuni waan hin taane. Maal taate kanaaf maal ta'uu qaba itti yaadda? Furmaata keessumaa maaster pilaanichi kun gocharraa akka noolleefis ta'e wantoota adda addaa kanaatiif mormiidha isaan kan taasisan. Mootummaan Itoophiyaas ta'e mootummaaleen addunyaa maal gochuu qabu itti yaadda? Mootummaan hundumaan irraa dubbachaa jiran akka uummata Oromoo irraa mirga isaanii kannanii fi ijoollee barattoota kanaaf akka addunyaatti wajji wal qixxeessan barbaadu akka uummata tokkootti. Galatoom yaada keeteef. Maqaa keessan eenyu jedhu? Ililliin jedhama. Ililli gaarraa magaalaa Itoophiyaa teessin argame. Magaalaa kamii dhuftan? Askaaraa irraa hin dhufne. Egaa magaalaa Askaaraa kiiloomeetirii 130 asirraa fagaata. Egaan mormiin isin hiriira nagaa isin taasisan magaalaa Itoophiyaa kana keessatti egaan maaster pilaaniin mootummaan Itoophiyaa baase suni Finfinnee qonnaan bultoota addaan facaasa. Sababa kanaatiif barattoonni yuunivarsiitii mormii isaanii dhiyeessaniiru. Kanaaf mormii kana dhiyaachuudhaan immoo ijoolleen baay'een du'aniiru. Kana akkamitti ilaalta? Akkaan itti ilaalu Tigreen duraanuu diina uummata Oromootiin ammoo ni beeka. Diina uummata Oromoo kana maaltu nurra jabeesse Oromoo isaan jala gortee Oromoo kaalagaa'if jala qabdee Tigree diina namuu beeku san fira godhattee jala qabamtee jala teessuutu dhiiga ilmaan Oromoo kana gad naqeen jala kamataa yaaditti uummanni Oromoo bal'aallee ni beeka isaanillee if beekanii jechuudha teessa jirusan. Saniifuu inni barattoota keenyaa ka gad naqame ni baafna warra hafeetu baafata hayyoo jaallan keenya gaafa turree dhiigaan nu tattaraara
san mudabarsanii dabran akkasuma isaan illee bakka isaanii sambuudhaan osoo rasaasa tokkoon fuudhin dhakaan fuudhin gaafii mirgaa gaafachuudhaaf biyya addunyaa keessa argaa jirra. Gaafii mirgaa barattoonni ni gaafata, abbaan fedhe ni gaafata, heeraa seeraanis hubachiisanii si deebisanii jechuudha. Haanii tuni waan addunyaa irratti illee qaanyii ilma namaa biratti illee qaanyiidha. Barataa ta'uu jechuun lubbuu namaa dhiigaa agartu kana lubbuu isaaniiti. Dubartiidhoonni ati argitu tun dubartii ni agarta. Manguddoo amma 80 amma 50 oliiti ati. Ijoollee xixiqqoo amma 8 jira. Saniifuu itti jabaannee Oromoon bakka jirru diina kana firraa kaasuu qabna. Kaangee qabna akka if boodan deebina tokko taane akka amma tokko taane kanatti osoo kutaa waliin qoonne amantii waliin qoonne Oromummaadhaan wal jabeeffannee itti jabaachuu qabnaan jira. Galatooma yaadaan keettaniif. Galatooma. Maqaa keenya jedhu. Maqaan koo Ibsaa kan fayyadama. Egaa ibsaarraa magaalaa Yootoboleetti si argee mormii maaster pilaanii irratti akkasumas immoo du'a barattootaa irratti geggeeffame kun balaaleffachuudhaani. Mee kaayyoonni hiriira kanaa maal ture akkam ture? Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamutti haala mootummaan impaaratii Itoophiyaa wayyaaneen keessattuu lafa Oromiyaa handhuura beekamtu Finfinnee tan Oromoo eenyummaa Oromoo fi Oromiyaan ittiin beekamtu garaacha walakkaa keenya gartee kukkuttee sharaftee humnoota alarraa fiddee qotee bulaa keenya lafarraa buqqaasuu fi tooftaa fi tarsiimoo akkuma irraan dura akka godhattee ittiin irra dalagaa turte san faaraan deebisanii waan jiraniif gaafi sirnaa barattoonni gaafatee qabeenya keenya sharafamu qotee bulaan keenya lafarraa buqqa'u jechuudhaan mootummaa waan gaafatteef ajjechaanii fi qabeenya saamuunii fi maleedhaatti Oromoo kanaaf akeeka keenya kana qabannee barattoota waliin dhaabbachuu tokkummaa Oromoo akkasuma fincilli amma ka'e kun akka mul'isu Oromoo alaa keessaan ka'ee dhaabbate isaan faana dhaabbachuu mirkaneessaa jechuudha. Egaan aras magaalaa kanatti argamtanii mormii keessan dhiyeessaniitu. Mee mootummaan Siwiidinis ta'e mootummaaleen addunyaa akkasumas immoo qaamni dhimma kana laallatu qaamni dhimma nageenya dimokiraasii addunyaa irratti hojjechuudhaaf dhaabbate maal gochuu qabattee yaaddaate? Yaa akkuma beekamutti keessattuu sadarkaa addunyaatti addunyaan wanni isin godhuu dandeessu tokkoffaa qabeenya isaanirraa fudhatanii gargaarsaa fi deeggarsa isaan laatanii Oromoo miidhuu fi ajjeesuu, Oromoo madeessuu, Oromoo barbadeessuu irratti waan ta'eef addunyaan keessattuu kutaan Awurooppaas ta'e kutaan laga biraas Iskaandinaaviyaan warreen gartee isaan gargaaran akka gargaarsa isaanii wayyaaneen kun mootummaa abbaa irreeti dimokiraasiin qabu walqixxummaan beeku mootummaa shiftaa tokko waan ta'eef akka hin gargaarre qabeenya isaaniitiin irraa akkasuma tajaajilan akka hin gargaarre kana jechuun kan nuti isaanitti lallabnee isaan beeksifachaa jirra. Galatoome yaadana keenteef. Maqaa keenya jedhu abbe. Maqaan kiyya Ayyuu Ahmed Seenaan jaanii. Egaa narra magaalaa Yootoboleetti si argee hiriira nagaa mormii baateetta. Mormii keessumaa barattoonni Oromoo maaf dhumuu akkasumas immoo gochi mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti taasisuu gaarii miti kan jedhu dhaadannoo akkasitti baataniitu. Mee yaada walii galaa naa kennime? Yaada walii galaa nuti wanni bakka irraa dhufne Swiidin keessaa magaalaa Iskaaraa bakka jedhamtu irraa kiiloomeetira 130 jirti. Achirraa kaanee ganama kana diinama kana achirraa kaanee dhufne wanni dhufnee fi dhiiga ilmaan Oromoodhaa barattoota Oromoodhaa kutaalee 11 keessa jiru kan gartee mirga isaanii falmachuudhaaf biyya isaanii ilmaan Agaameedhaa ilmaan Tigireedhaa cirachuudhaaf yookaan gartee warra gartee ilkannoo ilmaan Oromoo fi jala qabanii biyya teenya cirachuudhaaf yookaan sababa saniif barattoonni keenya mirga isaanii gaafachuudhaaf waan baheef mirga isaanii san akka gartee mootummaan addunyaa tanarra jirtu guutuun mirga ilmaan Oromoodhaa nuu kabachiiftu yookaan mirga barattoota keenyaa nuu kabachiiftu kan hidhameedhaa keessa akka nuu bahu mootummaa faashiltii Itoophiyaadhaa yookaan Tigraay ilmaan Agaameedhaa warreen kana addunyaan nu moggaa dhaabbattee nutis dhaabbannee mirga keenya falmannee akka dhiiga ilmaan Oromoo kabsiifnu gootowwan keenya kan dabree fi kan ammallee qabsorra jiran kan garammallee mormi jiran kan hunda cinaa dhaabbannee nuti kaa'ee gartee hawaasa Oromoodhaa kan biyya alaa keessa jiru hundinuu wal moggaa dhaabbannee harka wal qabannee akka qabsoo keenya dhiiga ilmaan keenyaa gumaa ilmaan keenyaa bakka hin geenyu kabajaadhaan asitti baanee jechuudha. Egaa maal ta'uu qaba jettee yaadda keessumaa mootummaan Siwiidinis ta'e mootummaaleen addunyaa biyyoota garaagaraas ta'e United Nation dhimma gargaarsa Itoophiyaatiif taasifamu irrattis dabalate kan biraa irratti maal gochuu qabu jettee yaadda keessumaa
keessumaa wanni nan barbaadu mootummaan addunyaa tanaa tan gartee EPRDF gargaartu isaan nurratti gartee gargaarsa maallaqatti naqxee gargaaraa jirtu tun gargaarsa akka irraa dhaabdu warreen akka Sweden warreen akka eenyuun sinja maali biyyoota Awurooppaa warreen akka gartee maantana Ingiliis warreen kun kan gartee mootummaa Itoophiyaa harka qabatanii dhaabbatan kan akka Ameerikaadha qabanii isaan ol kaasanii olii gexoofan kun akka nurraa dhaabuu gargaarsa akka irraa nurraa muruu kanaaf dhiigalmaan Oromoo akka nu kabachiisan kabajaadhaan isaan gaafannaa jechuudha deddeebine. Galatoomii yaada kiteef. Galatoomeetillee waan na dhageeffa waan gartee hiree tana carraa kana naa kennitee kana na gooteef galata guddaa bilisummaadhaa haa nu ta'uu siin ga'a. Galatoo. Afuu ilmaan Oromoo reeffi ilmaan Oromoo reeffa barattoota kanaa bakka tokkoon akka barbaannu jedhan. Barattoonni ilmaan Oromoo kanneen kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa wayyaanee keessatti hidhaan dararamaa jiru. Haadholiin harmeen mul'ii kee sabbataan jabeeffadhu Oromoon bakka jirtan hunda sabbataan mul'ii keessan jedhee jabeeffadhaa keessaa hidhaadhaan obsa diinni yoomiyyuu hanga nama dadhabsiisu wanni inni godhu ilmaan Oromoo jalatti ajjeesuu eegala. Kanaaf obsinee qabsoo finiinsinee diina irraa aanuu qofa furfan. Abbootiin ilmaan Oromoo bakka jirtan mara zakkii yookaan waraansillee teessan jabeeffadha. Hanga diina ofirraa buqqiftu ilmaan keenna waan diinni nu jalatti ajjeesaa fixu. Ajjeesaa yookaan fixaa ooleef hidhannoo keessan jabeeffadhaa jedha. Dhuma irratti ibsa ejjennoo hawaasni Oromoo magaalaa Yattaborii naannoo isiitii fi kommuuna Iskaaraa illaa waliin dabarfatan akka armaan gadiitti isinii dhiyeessa. Tokkoffaa ajjeechaan mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo hawwanii fi abbootii Oromoo daa'imman Oromoo irratti godhaa jiru ni balaaleffanna. Hatattamaan akka dhaabus ni gaafanna. Lammaffaa ilmaan Oromoo mootummaa san waliin hojjetan hundi barattoota Oromoo ajjeesuu irraa akka of qusatan ni gaafanna. Sadaffaa ilmaan Oromoo kanneen waraana gabroonfattuu kana waliin jiraattan hatattamaan qawwee harkaa qabdan akka dhiiga ilmaan Oromoo baaftan isin gaafanna. Afuraffaa ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee akka gatii malee hin hafne wal bira dhaabbattanii akka gumaa barattootaa wareegamanii baaftan isin gaafanna. Isinii dhaabna. Namootaa fi mootummaa TPLF akka addunyaa irratti seeraaf dhihaatu gaafanna. Mootummaan addunyaa kanaa mootummaa TPLF jiraachisuu jirtan gargaarsi keessan fixiinsa uummata keenyatiif waan oolaa jiruuf hatattamaan akka irraa dhaabdan isin gaafanna. Oromiyaan ta Oromooti. Oromiyaan ta Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaa shall be free. 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 Qabsaa'aan ni kufa. Qabsoon itti fufa. Dhiiga ilmaan keenyaa dhangala'ee bareetti nafu. Galatooma fayyaata yaada keessa baasee asumarratti muraa yaada itti haadhoon namarraa oolmaa ayé afur takka wal qixxaatan amma anniin qopheessa ati afur galchime afur tartiiba afur
Halo. From Finland! Stop! Uprooting! Oromo farmers! Finland! In Finland! Oromoti! In Finland! Oromoti! Oromian! Oromoti! Rafu di jia tu. Oromo studenter. Döda. Oromo studenter. Sluta. Döda. Oromo studenter. Sluta. Stödja diktaturen i Etiopien. Sluta. Döda. Oromo studenter. EU. Etiopien! Vi behöver frihet!
Oromo. Vi behöver frihet. Vi har Oromo. Sluta döda Oromo. Studenter. Justice. For the massacre. Oromo students. Justice for TPLF, Wayane, Sabataan Kenya. Sabataan Muramtu. Sultan Muramtu. Lanitabo Muramu. Oromiyan Kurkuruntu. Oromiyan Kurkuruntu. Oromiyan la Oromoti. Oromiyan la Oromoti. Barattoonni Oromoon ajjeefamu. Barattoonni Oromoon ajjeefamu. Nuti barattoota Oromooti wajjin jirra. Lafti teenya muramtu. Lafti teenya muramtu. Lafti teenya muramtu. Wayyaaneen lafa teenya muruu haa dhaabdu. Sabbataan lafa teenya. Sulultaan lafa teenya. Layni xaafoo lafa teenya. Master plan haa dhaabbatu. Master plan haa dhaabbatu. Master plan haa dhaabbatu. Warreen ummata barattoota Oromoo ajjeese seera duratti nu haa dhalaa'u. Warreen dhiiga ilmaan Oromoo gannaqe seera duratti nuuf haa dhalaa'u. Warreen dhiiga ilmaan Oromoo gannaqe seera duratti nu haa dhalaa'u. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo students. Feria. Supporting. Stop supporting Ethiopian government. Stop supporting Ethiopian government. Soria. EU. Stop supporting genocidal. Ethiopian government. Sluta. Doda. Oromo studenta. Sluta. Doda. Oromo studenta. Sluta. Doda. Oromo studenta. Stop. Killing. Oromo students. Stop. Uprooting. Oromo farmers. From their land. Stop. Uprooting. Oromo farmers. From their land. Stop. Killing. Innocent people. Stop. Killing. Students. Stop. Killing. Oromo students. Ethiopia. TPLF. Stop. Uprooting. Oromo farmers. From their land. Stop. Killing. Oromo farmers. Stop. Killing. Oromo children. Stop. Killing. Oromo students. Faria. Kenapa tu? Apa tu? Faria.
Oromia shall be free! 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 Oromia Nibilism! Oromia Nibilism! Oromia Nibilism! Oromia Joramot! Oromia Joramot! أسرع بنجينا أسرع Oromia sharafun nurra battu. Yatenya sojurun rattu gururachun nurra battu. Oromia makanta Oromoti. Oromia makanta Oromoti. Abenya kenya banu irratta. Abso kenya tibuba. Abso kenya tibuba. Tokumar Oromo halellisu. Tokumar Oromo halellisu. Chilizda gurmatti afabu. Baratto kenya walen dabna. أنا كيس أقول ما قلت وانكني المرة رمضي ما فنا أنا كيس أقول ما نفرد ورسبنا نعم مالي خنا ما مكان كي يجرو مكان كي يجرو فوزي أجارة كان سيارة مقالة قطن كيستي هيرنا قاباتي مي كايو هيرنا كنا أتباتي مالي تمين نتيمة هيرنا كنا وانيجا بسكارا دفنة كيلو متري ببافي صدام وانتي أسيوري كابومنا فيلمان أورومو إثيوبيا خسديكني ساني قلنا كمان جلو إجاوانا قلنا دمني أكون من إثيوبيا على إلمان برتوتا غافي غافتتنا برتوتا خينا مرقا خنني يجرني Egaan akkuma beekamu maaster pilaanii magaalaa Finfinnee beeksisuun baay'ee uummata baay'ee mormiidhaaf akka ka'u isaan taasiseera. Barattoonni hedduus mormii isaanii kan dhiyeessan bifa nagaatiin. Garuu namoonni barattoonnis baay'ee uummanni baay'ees miini baay'ees barbadaa'eera. Kan akkamitti ilaalta? Mormii isaanii haala kanaatiin dhiyeessuu isaanii du'aaf isaan saaxileetti yaadda? Hedduu nama gaddisiisa waggoon arguu dhiiga ilmaan Oromoo dubartii Oromoo xixiqqoo barattoota xixiqqoo kana waa tokko malee sababa tokko malee wayyaaneen itti baastee uummata federaalaa ajjeesu kana hedduu waan nama gaddisiisaati. Barattoonni kun waa takka malee uummata salaamii barbaadu uummata wanni bahu nama gaafii gaafatu akkanuma lafarraa kaaniiti dhukaasarra banuun kuni waan hin taane. Maal taate kanaaf maal ta'uu qabatte yaadda? Furmaata keessumaa maaster pilaanichi kun gocharraa akka noolleefis ta'e wantoota adda addaa kanaatiif mormiidha isaan kan taasisan. Mootummaan Itoophiyaas ta'e mootummaaleen addunyaa maal gochuu qabu jettee yaadda? Mootummaan hundumaan irraa dubbachaa jiran akka uummata Oromoo irraa mirga isaanii kannanii fi ijoollee barattoota kanaaf akka addunyaatti wajji wal nu qixxeessan barbaadu akka uummata tokkootti. Galatoom yaadaan keenyaaf. Maqaa keessan eenyu jedhu? Ililliin jaama. Ililli gaarraa magaalaa Itoophiyaa teessee argame. Magaalaa kamii dhuftan? Askaaraa irraa hin dhufe. Egaa magaalaa Askaaraa kiiloomeetirii 130 asirraa fagaata. Egaan mormiin isin hiriira nagaa isin taasistan magaalaa Itoophiyaa kana keessatti
egaan maaster pilaaniin mootummaan Itoophiyaa baase suni Finfinnee qonnaan bultoota addaan facaasaa sababa kanaatiif barattoonni yuunivarsiitii mormii isaanii dhiyeessaniiru. Kanaafuu mormii kana dhiyaachuudhaan immoo ijoolleen baay'een du'aniiru. Kana akkamitti ilaalta? Sakkaan itti ilaalu Tigreen duraanuu diina uummata Oromootiin namuu ni beeka. Diina uummata Oromoo kana maaltu nurra jabeesse Oromoo isaan jala gortee Oromoo akka alagaa'eef jala qabdee Tigree diina namuu beeku san fira godhattee jala qabamtee jala teessuutu dhiiga ilmaan Oromoo kana ganna qeenjaan akka mataa yaadatti uummanni Oromoo bal'aallee ni beeka isaanillee ni beekanii jechuudha keessa jiru san. Saniifuu diinni barattoota keenyaa akka ganna qabee ni baafna warra hafeetu baasa kaayyoo jaallan keenya gaafa turree dhiigaan nu tattaraaran san nu dabarsanii dabran akkasuma isaanillee bakka isaanii san bu'uudhaan osoo rasaasa tokko fuudhin dhakaan fuudhin gaafii mirgaa gaafachuudhaaf biyya addunyaa keessa argaa jirra gaafii mirgaa barattoonni ni gaafata abbaan fedhe ni gaafata heeraa seeraanis hubachiisanii si deebisanii jechuudha kaanii tuni waan addunyaa irratti illee qaanyii ilma namaa biratti illee qaanyiidha barataa dha'uu jechuun lubbuu namaa dhiigaa agartu kana lubbuu isaaniiti dubartiidhoonni ati argitu tun dubartii ni agarta manguddoo ama 80 ama 50 oliiti ati ijoollee xixiqqoo ama 8 jira saniifuu itti jabaannee Oromoon bakka jirru diina kana firraa kaasuu qabna kaangee qabna akka if boodan deebina tokko taane akka amma tokko taane kanatti osoo kutaa waliin qoonne amantii waliin qoonne Oromummaadhaan wal jabeeffannee itti jabaachuu qabnaan jira. Galatooma yaadaan keettaniif. Galatooma. Maqaa keenya jedhu? Maqaan koo Ibsaa Dabbaa jedhama. Egaa ibsaarraa magaalaa Yootoboleetti si argee mormii maaster pilaanii irratti akkasumas immoo du'a barattootaa irratti geggeeffame kun balaaleffachuudhaani. Mee kaayyoon hiriira kanaa maal ture akkam ture? Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamutti haala mootummaan impaaratii Itoophiyaa wayyaaneen keessattuu lafa Oromiyaa handhuura beekamtu Finfinnee tan Oromoo eenyummaa Oromoo fi Oromiyaan ittiin beekamtu garaacha walakkaa keenya gartee kukkuttee sharaftee humnoota alarraa fiddee qotee bulaa keenya lafarraa buqqaasuu fi tooftaaf tarsiimoo akkuma irraan dura akka godhattee ittiin irra dalagaa turte san faaraan deebisanii waan jiraniif gaafi sirnaa barattoonni gaafatee qabeenya keenya sharafamu qotee bulaan keenya lafarraa buqqa'u jechuudhaan mootummaa waan gaafatteef ajjechaanii fi qabeenya saamuunii fi mana hidhaatti Oromoo guutuun kanaaf akeeka keenya kana qabannee barattoota waliin dhaabbachuu tokkummaa Oromoo akkasuma fincilli amma ka'e kun akka mul'isu Oromoo alaa keessaan ka'ee dhaabbate isaan faana dhaabbachuu mirkaneessaa jechuudha. Egaan aras magaalaa kanatti argamtanii mormii keessan dhiyeessaniitu. Mee mootummaan Siwiidinis ta'e mootummaaleen addunyaa akkasumas immoo qaamni dhimma kana laallatu qaamni dhimma nageenya dimokiraasii addunyaa irratti hojjechuudhaaf dhaabbate maal gochuu qabattee addate? Yaaga akkuma beekamutti keessattuu sadarkaa addunyaatti addunyaan wanni isin godhuu dandeessu tokkoffaa qabeenya isaanirraa fudhatanii gargaarsaa fi deeggarsa isaan laatanii Oromoo miidhuu fi ajjeesuu Oromoo madeessuu Oromoo barbadeessuu irratti waan ta'eef addunyaan keessattuu kutaan Awurooppaas ta'e kutaan laga biraas Iskaandinaaviyaan warreen gartee isaan gargaaran akka gargaarsa isaanii wayyaaneen kun mootummaa abbaa irreeti dimokiraasiin qabu walqixxummaan beeku mootummaa shiftaa tokko waan ta'eef akka hin gargaarre qabeenya isaaniitiin irraa akkasuma taja'an akka hin gargaarre kana jechuu kan nuti isaanitti lallabnee isaan beeksifachaa jirra. Galatoome yaadana keenteef. Ulfaadhu nagaate. Maqaa keenya jedhu abbe? Maqaan kiyya Ayyuu Ahmad Seenaan jedhani. Egaa narra magaalaa Yootoboleetti si argee hiriira nagaa mormii baateetta. Mormii keessumaa barattoonni Oromoo maaf dhumuu akkasumas immoo gochi mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti taasisuu gaarii miti kan jedhu dhaadannoo akkasitti baataniitu. Mee yaada walii galaa kennime? Yaada walii galaa nuti wanni bakka irraa dhufne Iswiidin keessaa magaalaa Iskaaraa bakka jedhamtu irraa kiiloomeetira 130 jirti. Achirraa kaanee ganama kana diinama kana achirraa kaanee dhufne wanni dhufnee fi dhiiga ilmaan Oromoodhaa barattoota Oromoodhaa kutaalee 11 keessa jiru kan gartee mirga isaanii falmachuudhaaf biyya isaanii ilmaan Agaameedhaa ilmaan Tigireedhaa cirachuudhaaf yookaan gartee warra gartee ilkannoo ilmaan Oromoo fi jala qabanii biyya teenya cirachuudhaaf yookaan sababa saniif barattoonni keenya mirga isaanii gaafachuudhaaf waan baheef mirga isaanii san akka gartee mootummaan addunyaa tanarra jirtu guutuun
mirga ilmaan Oromoodhaan nu qabachiiftu yookaan mirga barattoota keenyaa nu qabachiiftu kan hidhamedha keessa akka nu bahu mootummaa faashiltii Itoophiyaadha yookaan Tigraay ilmaan Agaameedha warreen kana addunyaan nu moggaa dhaabbattee nutis dhaabbannee mirga keenya falmannee akka dhiiga ilmaan Oromoo qabsiifnu gootowwan keenya kan dabree fi kan ammallee qabsorra jiran kan garammallee mormi jiran kan hunda cinaa dhaabbannee nuti kaa'ee gartee hawaasa Oromoodhaa kan biyya alaa keessa jiru hundinuu wal moggaa dhaabbannee harka wal qabannee akka qabsoo keenya dhiiga ilmaan keenyaa gumaa ilmaan keenyaa bakka hin geenyu kabajaadhaan asitti baanee jechuudha. Egaa maal ta'uu qaba jettee yaadda keessumaa mootummaan Siwiidinis ta'e mootummaaleen addunyaa biyyoota garaagaraas ta'e United Nation dhimma gargaarsa Itoophiyaatiif taasifamu irrattis dabalate kan biraa irratti maal gochuu qabu jettee yaadda keessumaa wanni nan barbaadu mootummaan addunyaa tanaa tan gartee EPRDF gargaartu isaan nurratti gartee gargaarsa maallaqatti naqxee gargaaraa jirtu tun gargaarsa akka irraa dhaabdu warreen akka Swiidin warreen akka eenyuun sinjaa maali biyyoota Awurooppaa warreen akka gartee maantana Ingiliis warreen kun kan gartee mootummaa Itoophiyaa harka qabatanii dhaabbatan kan akka Ameerikaadha qabanii isaan ol kaasanii olii gexoofan kun akka nurraa dhaabuu gargaarsa akka irraa nurraa muruu kanaaf dhiiga ilmaan Oromoo akka nu kabachiisan kabajaadhaan isaan gaafannaa jechuudha deddeebine. Galatoom yaadeen kiteef. Galatoom atillee waan na dhageeffa waan gartee hiree tana carraa kana naa kennitee kana na gooteef galata guddaa bilisummaadhaa haa nu ta'uu siin ga'a. Galatoom. Afuu ilmaan Oromoo reeffi ilmaan Oromoo reeffa barattoota kanaa bakka tokkoon akka barbaannu jedhan. Barattoonni ilmaan Oromoo kanneen kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa wayyaanee keessatti hidhaan dararamaa jiru. Haadholiin harmeen mul'ii kee sabbataan jabeeffadhu Oromoon bakka jirtan hunda sabbataan mul'ii keessan jedhee jabeeffadhaa keessaa hidhaadhaan obsa diinni yoomiyyuu hanga nama dadhabsiisu wanni inni godhu ilmaan Oromoo jalatti ajjeesuu eegala. Kanaaf obsinee qabsoo finiinsinee diina irraa aanuu qofa furfan. Abbootiin ilmaan Oromoo bakka jirtan mara zakkii yookaan waraansillee teessan jabeeffadha. Hanga diina ofirraa buqqiftu ilmaan keenya waan diinni nu jalatti ajjeesaa fixu. Ajjeesaa yookaan fixaa ooleef hidhannoo keessan jabeeffadhaa jedha. Dhuma irratti ibsa ejjennoo hawaasni Oromoo magaalaa Yattaboorii naannoo isiitii fi kommuuna Iskaaraa illaa waliin dabarfatan akka armaan gadiitti isinii dhiyeessa. Tokkoffaa ajjeechaan mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo hawwanii fi abbootii Oromoo daa'imman Oromoo irratti godhaa jiru ni balaaleffanna. Hatattamaan akka dhaabus ni gaafanna. Lammaffaa ilmaan Oromoo mootummaa san waliin hojjetan hundi barattoota Oromoo ajjeesuu irraa akka of qusatan ni gaafanna. Sadaffaa ilmaan Oromoo kanneen waraana gabroonfattuu kana waliin jiraattan hatattamaan qawwee harkaa qabdan akka dhiiga ilmaan Oromoo baaftan isin gaafanna. Afuraffaa ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee akka gatii malee hin hafne wal bira dhaabbattanii akka gumaa barattootaa wareegamanii baaftan isin gaafanna. Isinii dhaabna. Namootaa fi mootummaa TPLF akka addunyaa irratti seeraaf dhihaatu gaafanna. Mootummaan addunyaa kanaa mootummaa TPLF jiraachisuu jirtan gargaarsi keessan fixiinsa uummata keenyatiif waan oolaa jiruuf hatattamaan akka irraa dhaabdan isin gaafanna.
Oromiyaan ta Oromoot. Oromiyaan ta Oromoot. Oromiyaan ni bilisoom. Oromiyaan ni bilisoom. Oromiyaan ni bilisoom. Oromiyaan ni bilisoom. Oromiyaa shall be free. 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 Qabsaawaan ni kufa. Qabsoon itti fufa. Dhiiga ilmaan keenyaa dhangala'ee bareetti nafu. Dhiiga ilmaan keenyaa dhangala'ee bareetti nafu. Galatooma fayyaata yaada keessa baasee asirratti muraa yaada itti haadhof namarraa oolmaa Samileen hin jiru. Keenyee gaa jira tumsaan. Sibiraaf xiqqoo akolfo. Wanti yaadee kana durokko akka isin ibsitti waltajjii kana yookaan hiriira kana yoota booriin qofaa miti irratti hirmaatee uummanni Oromoo komina adda addaa keessa jiraatuu fi saboonni biraatillee nu keessatti hirmaatanii jiran guyyaa irraa kana itti aanee bakka bu'aa komina uummata Oromoo komina Skaararraa waa'ee uummata Oromoo komina isaaniitillee laalchisee walii galatti immoo ummata Oromoo biyya Siwiidinii keessa guutuutti jiraata waa'ee isaanii laalchisee haasawaa xiqqoo isinii godha obsa wajji dhaggeeffadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري قادرة يا أكمل فوق نموني ندورا جباس إسمي دبرس فكاو الجنة إسمي دبرس وبلي الخير ورا وري كمي أملي ورا هداجرو أملي مزاوا منا يا لاجرو ربي خزوئس رحمتها قلوب خيدا خيس جرلي ربي هدا خيس هاباسو أمو خمداوي قرتي منا يا لاجرلي ربي هافيسو garuuga waa barachuu qabna arraasi wali qabamnee deemuu qofaa miti wanni nuti waa kanarraa barachuu qabnu takkaahu rakkina amma biyyatti argame kun rakkina duraatii hamaayeellee miti ta'arraa tanaa bifa addaa qabdi wanni isiin bifa addaa itti qabdu bu'uura oromummaa tokkummaa oromummaa dhiiga ilmaan oromoo hafaca'u kana ilaalcha adda addaa ilaalcha damee addaa ilaaluu dhabuudhaan akka nam tokko taanee asii waliin qaban kanaafuu galatoomaan ja'a yeroo duraatti itti fufa wanni ammaas akka gaaritti nama gammachiisu damee jala deemuun rakkinni isiin qabduu fi bu'aa isiin qabdu wanni nu garsiisu waan arraa kana wanni arraa asiin qophaa'e torbaan tokko waan hin geenyetti labsi dhufee irratti hojjetamee akka nama waa hojjetu turarraa waa irrata ammoo namni asitti argamee fi hojiin asii hojjetamte nama muuxannoo amata dheeraa qaburraa addan baatu. Kanaafuu galatoomaan isiniin jaa haalli ilaalcha damee hafee bu'uura oromummaa irratti haalli ilaalchi ijaarame qabaan ja'a akka gartee Oromoo hawaasa Oromoo biyya Siwiidinitti isaa ta'u akka hawaasa Awurooppaatti isaa ta'u akka hawaasa Ameerikaa fi bikka jirutti qabsoon Oromoo harkatti hawaasa harkatti deebi'uu qabdi. Hawaasni Oromoo ummanni Oromoo qabsoosaa isaa murteessuu qaba akkaataa itti gaggeeffatu akkaataa itti deemtus tuni ifaan se'a irra deebi'uun barbaachisa. Inni ganna qabu kuni amata meeqa akkana deemu jira. Yoo seenat deebine mililikii irraa fi sanduraa illee irra deebi'uun ifeessisa. Yoo immoo lakki aguma isin beektan kanatti as deebina jenne dargii irraa fuudhaa Haayile Sillaasee illee yoo namni hin beekne jiraate namni dargii hin beekne jiru. Jara kanatti darba amata 23 lakkaawa meeqa dhiigni ilmaan Oromoo ganna qame arra qofaan hunillee ganna qabuuf ta'a. Nuti hoo arruma asii walitti qabamnee adda yaana. Hiyyaan namuu mana galtanii itti yaaduu qabda. Wanni duraa wanni itti yaaddan bu'uura Oromummaa hundee Oromummaa haayoo halee itti jaynoonni hundi wareegaman. Nuti jaarmayaan gabbarru hoogganan gabbarru wanni nuti irratti hojjennu ilmaan Oromoo rakkoo amatuu irratti deemtu tana
bikkaan irraa buqqisuudha akka hawaasaattis akka qabsaawaattis akka barataattis akka qotee bulaattis humni tuni walitti qabamtee hojjechuu qabdi. Osoo damee garagaraa damee abaluuti jenne maqaa dha'uu fedhu nama maqaa dha'uu irraa aaruu jira. Dameelee tana nurraa dhiisaa bu'uura gaddeebi'aa rakkina ilmaan Oromoo arra torbaan tokkotti tana goone amma tokkotti rakkinni biyyaa sanni buqqaa. Yoo dhugatti kan itti gaddeebinu ta'an yookaan wal sobna sobomaaf asii walitti qabanne wal sobuuf asii walitti qabanne. Hangaa wanni niin isinii dhaamu wanni kun itti fufuu qabaa as qofatti dhaabbachuu qabdu hawaasa keessan bikka jirtanitti magaalaa jirtanitti nam lama nam sadii ta'a wal jaara namu kaambii ka jirus ka hayyaman qabnees nam lama nam sadii nam tokkoon wal jaara magaalaa jirtanitti warri hayyama qabdanii qubattan wal jaara wal jala deema kutaa waliin qoodinaa amantii waliin qoodinaa kutaa fi gandaa fi waa takkaa waliin qoodinaa. Namuu ganda isaatti gaafatama qaba akka gandaatti haa ijaaru mirga isaati garuu oromummaarraa qooda fudhachuu qaba akka amantiittis ijaaruu qaba haqa isaati mirga isaati garuu qabsoo oromoorraa cinqii oromoorraa hiikaa fiduudhaaf mirga isaati dhufee qooda fudhachuu qaba bikka oromoon itti walitti qabamteetti dhufee amantii haa taatu kutaasaa haa taatu mirgasaa isaa falmachuu qaba achi keessatti mirga isaati namni isa dhorkuu danda'u hin jiru. Oromoon ta oromootaati ta kutaatii miti ta gandaatii miti ta oromoo maraati. Oromoon ammoo ganda qabdii kuta qabdi san abbaa ganda abbaa kutaati itti gaafatama maa ganda kee misoomta maa ganda kee jaarta jechuun hin dandeenyu mirga isaatiif jaaruu qaba. Ifjaarrii kutaadhaa fi gandaa oromummaa jaara. Oromiyaa dha jaara kana beekuu qabdan namni Oromoo barnootaan hidhachuu qaba diinagdeen hidhachuu qaba jaarmayaan hidhachuu qaba hayyootaan hidhachuu qaba barataan ijaaruu qaba amma nuti takka tanuu hafte ilmaan Oromoo hojjetnoonni jaarmaya hojjetoota Oromoo biyya alaa jiru jaaruu qaba kuni gaadhaamsaan isinii dabarsu jaarmee siyaasaallee itti hime damee jala deemuu dhiisaa hundee gaddeebi'aa hundee irraa sossoo'a rakkinni keenya dameedhaa miti rakkinni keenya hundeedhaa hundee irraa sossoo'ina ka achi booda dameen kara feete haa deemtu dameen kara feete haa deemtu dameen isin rakkina hundee kaleessanii deebi'aa hundee jaynoonni meeqa wareegameef amata 40 fi 60 ol namni irra dhumaa jira kaayoo ummata saniin jallisina kaayoo ummata sanii irratti hojjedha lafeen isaanii isin gaafatti diini isaanii isin gaafatti beeytani ilmaan isaanii isa jira obboleessa keessa ka isin biraa wareegame eenyu beekame jaarmaya siyaasaa kamii beeka ilmaan wareegattoota bikka isaan itti booda'aanan hawaasni gaa yoo waan biraa godhuu dadhabe ummata kana bira dhaabbatee gargaaruu qaba bikka jirutti kanaafuu gaadhaamsi kiyya kamaayii wanni niin isin dhaamu bikka jirtanitti akka Oromootti nam tokko nam lama nam sadii taatanuu wal jaara magaalaa jirtanittis wal jaara wal jala deema kanaatti gaagalatoomaa fayyaadayaa rabbi nagayaa bikka irraa dhuftanitti isinaa deebisuu inshaa Allah Rabbiin gartee nama nagayaan waliin dhufee nagayaan adda bahee nu haa godhu galatoomaa fayyaadaya nagayatti. Galatoomaa obboleettii keenya kanatti aansee immoo obboleettiin keenya Askaara irraa dhufte maqaan ishee guyyaa har'aa kana laalchisee yaada dabarfachuu barbaadu jira jetti carraa dhiyaanii Halo, ada gaisani? Aye, galatoma. Ame amma bukan awal gaisi itu kan kami baren, ame laga ame. Me aku akan adubne
gamtaadhaan dhufnee bakka kana argamnu kan hangam bakka bareedna. Mee osoo warra walitti dhufee adda galuun taane akkamitti fuulduraafoo itti hojjannaa akkana amma dhufnee adda horiinee namuu mana keenya gallee Borumas mana tokko keessaa wal yaamnee walitti dhufuurra namuu naannoo jiru wal mari'annee maal goonuu qabna ijoollee dhumaa jirtu tan akkamitti gargaaruu qabna irraa wal mari'attanii hayyee osoo asitti himnee addaan galletti maal goonuu qabna wal mari'achuu qabna akka shamarraniittiin dubbadda obboleeyyan kiyya usoo addaan waliin facaafnetti ati achi ati kutaa kana yettanii usoo adda waliin qoonnetti akka shamarraniititti yoo qabsoo teenya qabsoo obboleeyyan keenya lafarraa kaanii irra dhumaa jiran kana amma shamarran wanni argaa jirru kun shamarran akka keenyaa diinii isaanii kalafa yaa'aa jiru kana saniifuu akka shamarraniititti kaatanii dhaabbachuu qabdan. Dhiira ifdura ooftanii booda yaa'uu qabdan dhiira tamanaaf dallee sossoosuu qabdan maal yoo goone hojiin teenyatun dura nuu deemti qabsoon teenyoo maal keessa jirti usoo kutaa waliin qoonne dhaaba kabajii qabus yaammattanii ati badii qabdaanurraa dhaabbadhu jechuuni yoo dhaaba adda qoonnee dhaabuma kana walii araarsaaluu yoo miyaasi dhaaba yaammaddaa isiniirtu beekaa isiniirtii bal'aadha kabajii qabnurraa dhaabbaddaa jaan dhiiga Oromoo kan naqamaa jiru kana laala. Haya yoomi kawali yaamne alaabaa fudhatee kaana jiba Oromoo fi dhaabbadda jaa kaayoo kalee lafa kaayyataniif sangatanii namurraa yaa'aa jira. Oromoon dhumte dirree dhumaa jirti Oromoon. Saniifuu manni bal'aan harka wal qabatanii kabajii qabu yaamtanii darbu qabdan birraa dhaabaa fi jinnii dhaabaatu. Oromoon dhumaa jirti. Galatoomaan isiniin jaa tokko taane ni bilisoomna. Ulfaadhu kabajamii eletti keenya aboo warri isa jira warra askaaraan ta'e jira hayyee kanatti aanee immoo ayyuu Maqaa keessanii fi bakka itti jiraatan. Kanko mana tujuban jedhama. As naannoo Bootland jiraata. Magaalaa kanatti yeroodhaaf tokkoon jira. Egaan akkuma beekamu har'a hiriirri nagaa magaalaa Yetobore keessatti agarsiifamaa jira. Dhaadannoowwan garaagaraa keessumaa mormii barattoonni yuunivarsiitii fi maaster pilaanii kana irratti mormii dhageessan du'an ilaalchisuudhaan mootummaa Itoophiyaa irrattis mormii keessan gaggeessaa turtaniitu. Egaan mee yaada waliigalaa kaayyoo isaa jalqabee hanga furmaata isaatti otoo natti himtanii. Egaa akkuma beekamu barattoonni keenya Itoophiyaa jiraatanii yookiin Oromiyaa keessa jiranii gaaffii isaan kaasanii gaaffii eenyummaati, gaaffii qabeenya Oromooti, gaaffii maalummaa Oromoo kaasanii akkuma beekamu mootummaan abbaan irree wayyaaniidhaan hoogganamu kaayyoo dhokataa tokko qaba. Kaayyoon dhokataan sunis amma akka gadi bahee argaa jirrutti maqaa maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee jiraatan magaalota addaa kan jedhamani yeroodhaaf Oromiyaa jala jiran kana hidhata yookiin immoo guddina magaalichaa walitti hidhee guddisa kan jedhuudhaani garuu kaayyoon isaa sun maal inni kana dura akkuma Oromoon yaadatanitti muummichi ministeeraa du'e sun waan dubbate tokko qaba waanuma baay'ina Oromoo kanarraan ka'ee Oromoon kun baay'ee jettan kana Oromoon baay'ina qabu kun xiqqeessinees xiqqaatee asirratti agarsiisuu dandeenya kan jiru tokko kaayyoo lafa keewwatanii deeman tokko jira. Kaayyoo sana galmaan ga'uuf jarri kun har'a rasaasaan guyyaa saafaan hojjeessaa jiru. Akka karooraatti iyyuu immoo karoora maqaa sobaatti baasanii maqaa guddinaa kan jedhu kanaan eenyummaa Oromoo qabeenya Oromoo qe'ee dhabeessa mana dhabeessa biyya dhabeessa godhanii akka Palestaan yookiin immoo akka uummata Kurdi jedhamu addunyaa gubbaatti kan beekamu kan bakka hin qabne biyya hin qabne kan namuu sagalee isaa dhageenya akkas godhanii umurii bittaa isaanii dheereffachuudhaaf kan immoo Oromoon beekee Oromoon otoo saaraan waliin qoonne naannoo waliin qoonne sadarkaa barumsaan sadarkaa jiruutiin waliin qoonne dammaquu qaba. Dammaqeera Oromoon biyya keessa jiru baay'ee dammaqeera barattootaan calqabee qotee bulaa daldalaa hojjetaan kuni filannoo tokko duwwaa qabna.
yookiin falmannee ofirraa dhaabuudha badii kanaa yookiin baduudha akka isaan nuti ilmaaman kanatti. Kanaafiyyuu filannoon qabnu filannoo tokkitti duwwaadha. Harka ol qabannee dhiiga ijoollee keenya gannamee gumaa baasuu deebinee immoo Oromiyaa badii irra qaqqabuuf ka'u kana badii kanarraa hambifnee abbaa biyyummaa keenya gonfachuudha. Kun filannoo baduu fi filannoo badii irraa of hambisuuti. Egaan gama biraatiin immoo kun beekamu doneeshiniin biyyoota adda addaa Swiidin dabalatee Awurooppaa Ameerikaa keessatti Itoophiyaadhaaf gargaarsa taasisu. Gargaarsi kunis haa dhaabbatu sababa kanaatiin gargaarsi kenname immoo ijoollees mootummaan Itoophiyaa reebaa jiraattiin doorsaa jiraattiin meeshaa rasaasaa adda addaa bitee jechuudhaan dhaadannoo keessanitti agarreerra. Mee kanarratti yaada walii galaa toonaa kennitanii? Kun egaa akkuma beekamu akka kootti qabsoon Oromoo gufuu lama qaban jedha. Oromoon mirga isaa eegsifachuuf yookiin biyya isaa falmachuudhaaf gufuu lama fuuldura isaa jira. Tokko inni Oromoon baay'ina qaba, humna qaba, kutannoo qaba. Garuu falmii kan akka bakkaan gahu kan maddee gufuu ta'aa jiru inni wayyaaneen yookiin immoo mootummaan TPLF humna silaa hin qabaanne biyyoota addunyaarraa argataa jira. Biyyoonni addunyaa kun dantaa isaaniitiif jecha mootummaan wayyaanee akka saree jara kana ergamaa walii gadu taalee Somaalee seenaa, Sudaan seenaa, Keeniyaa seenee uummata naannoo hundatti bu'a. Kana faayidaa kanaaf kan jiran isaan horii qarshii maallaqaan deeggaru. Maallaqni kun immoo mootummaa uummata bichuu kana humna hin taane itti kennee jira. Humna meeshaa ittiin bitachuu, humna waraana akka Afrikaatti sadarkaa amma tokko olaantummaa qabu tokko ijaarratu gargaaree jira. Rakkinni keenya inni lammataa inni Oromoota maqaa Oromootiin daldalan namoota Oromoo dhiigaan ta'uu dhiisuu malan. Lammataa immoo Oromoota maddee dammaqina dhaban itti fayyadamanii Oromoota qe'ee isaanii irratti of bulchuu dagatan. Ofiin akka bulchuu danda'an dagatan namaa ergamanii ergamtuu diinaa ta'anii qabsoo Oromoo kana duubatti hambisaa lafa Oromoo kana gurguraa qabeenya Oromoo badaa jira. Kanaaf balaaleffanna nuti gargaarsa biyya addunyaa kanarraa dhufu. Gargaarsa sana kan mootummaa baay'ee wayyaaneetti humna hin qabne itti godhee jiru gargaarsa kana nurraa dhaabachaa jirra. Oromoon yeroo fudhata malee immoo bilisummaan argata. Egaan yaada gaarii naa kennitaniittu egaan dhumarratti waan tafe yaada hafeetta yaada dabarsuu dandeessu. Egaa yaadni akkuma maraatti uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu amma har'aatti qabeenya qabnaa Oromiyaan jiituudha agabuu bullee hin beeknu beelofnee hin beeknu lafatti guluufnu qabnaa gugsiitti taphannu hordatti qilleetti taphannu hunda qabna turre. Har'a garuu isa dhabuuf jirra. Uummanni Maccaaf Tuulamaa naannoo Shawaa jiraatu farda aadaa guluffii fardaa aadaa qillee aadaa maalii dhabuuf jira. Aadaa teetee aadaa gadaa dhabuutti jira. Eessatti kabajata waan kana. Oromiyaan bakka lamatti cituuf jirti. Kaayyoon diinni lafa kaawwate kun Oromiyaa bakka lamatti kutee uummata Oromoo abdii kuchisiisuudha. Gabrummaatti hambisuudha. Kanaaf filannoon qabnu kaanee filmachuudha. Oromoon bakka jirtu akka'i dhiiga uummata keenya ganna qabee barattoota keenya dhangalee falmannee qabsaa'uu qabna. Yeroon dhumatee jira. Yeroo qabnu galatooma. Yaada keetii baay'ee galateeffadha. Hiriirri har'a eegalameetu jira. Hiriirri har'a eegalame kun itti fufuutu irra jira jechuudha. Yoo hiriirri har'a eegalame kun itti fufu taate nuti waggaa tokko keessatti ijoollee bitatu. Oromiyaan bilisoon. Oromiyaan bilisoon. Oromiyaan bilisoon. Oromiyaan bilisoon. Oromiyaan bilisoon. Oromiyaan hojii bilisoon. Oromiyaan hojii bilisoon. Oromiyaan tokkummaan bilisoon. Oromiyaan tokkummaan bilisoon. Baari'ee. 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 Stop. Stop. Supporting. Supporting killers. Killers. Baari'ee. 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 Stop. Stop. Supporting. Supporting. Financing. Financing. Funding. Funding. Killers. Killers. Baari'ee. 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 Stop. 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 Supporting. 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 Killers. Killers. Ethiopia. 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 TPLF. TPLF. Stop. 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 Innocent people. Innocent people.
Ethiopia. EPLF. Stop suppressing indigenous question. Ethiopia. EPLF. Stop killing students. Killing students. Ethiopia. Stop killing students. Ethiopia. Respect the Constitution. Ethiopia. Respect the Constitution. Ethiopia. TPLF. Respect human rights. Respect human rights. Ethiopia. TPLF. Stop killing innocent people. Ethiopia. Stop killing students. Sekarang harus kasih. Sagaling kau dah kawa? Ayah kagak toma. Ani irga kawap tu kawa. Yaro amma kese jiru kanaga akkoromot namni ovando kamne jiru. Jarana intu padamne. Ummata salpo ummata tikkaran tu padamne. Kani gudda kese jirra. Salpina gudda kese jirra. Dur nayyarat tani daima tahe wato ko tu jira nanno ke jit. Sirba nanna biram bari hu. Gawa sirba ruwa kananno ke nyat shimalan sirba suni sabdi kablamon biya nanno ke nyatran lem botre. Mal tu kera matore. Umman namma noijesa bakke tirasa san fita jur tukuni. Gawa sirba bam polis mal jalan laki garim bayina. Dure kunenna dargi daima tena jaratan. Kunenna dargi ti. Sirba garim bayina kita mutura mali. Oromo gawa jara kana fana orit tu shimala no berade. Dara aasi aturi. Harra garu mal tani rakina lama kamna. Toko. Umman ni kenya. Dambakin sa wal kita kamu. Din kunis kana ubate. Ummata dambakin sa kamne. Ummata akka samummat simor orra o kismoro mi arraban duwa bekan o fitti kabe faidan sun kane sanu kabe nyoro modi ke abba ke nyarra ke ma kabe nyama abba ke nyatin nubite ummata ke nyachisa ummata ke nyachisa jira kana filanu tuka wala duwa amarrat bibinde kana rogo ke cha falma turre arrajana bibinde odo bibinde bilminu falkuru Mandaga shara wuti jirra, sulultana wuti jirra, nagadari na wuti jirra, nagatamo na wuti jirra. Kunummo garamiti deema jira, Oromiya bakkalamatti jira. Oromiya bakkalamatti kuda. Oromon kaaba dhufu, Oromon dhiyaa dhufu, Oromon baa dhufu, Oromon lixaa dhufu. Orma saba biraa keessa deemeeti kan Finfinnee dhufu jechaadha. Har'a Oromon tokko Harargeerraa yookiin Wallaggarraa yookiin Walloorraa yoo ka'e. Aloo, wal dhageenya. Okay. Dhaamsa xiqqaa gabaabaa tokko dhaamsi kuni Oromoon akka Oromootti yeroo duraatii fi sabqunnamtii walaba tahee nama Oromootiin abuuramee nama Oromootiin gaggeeffamu maarchii takkatti baname.
maqaan isaatis Oromoo Miidiyaa Neetwork jedhama. Miidiyaa kana akka dandeessanitti maaliif doolaara takka hin taane, doolaara lama hin taane, doolaara shan hin taane hin tuffatina. Haga dandeessanitti miidiyaan kun akka itti fufu fuulduraaf miidiyaan biraalleen isa fakkii godhatee banamuu danda'u bira dhaabbadha. Lakkoofsi isaanii jira intarneetii googil seentanii yoo dhoytan bikki akkaataan itti gargaaramu. Lakkoofsi sanduuqa isaanii ni jira doolaara takka taatu hin tuffatina. Doolaari takka nu hundinuu takka yoo kennine doolaara 1000 dhaqa. Tanaafun tuffatina namni Oromoo bikka jirtanii miidiyaa kana bira dhaabbadha. Baatitti saatalaayitii kireessuudhaaf doolaara 20,000 baha. Waan laafaa miti. Tanaafuu haga dandeessanitti miidiyaan kun walaba jaarmee siyaasaa tokko jalan jiru walaba hawaasa Oromoo uummata Oromootiin ijaaramee uummata Oromootiif dhaabbate. Nutis gaawwanni isaanirraa abdannu akka uummata Oromoo bira dhaabbatan. Ummata hojii isaanii abuure kana bira dhaabbatan galatooma fayyaada. Hedduu galatooma hundi keessan ulfaadhaa. Sagantaan keenya kanarraa asumatti raawwataa akkuma reefu waliin jenne hojiin har'a eegalame itti fufaa namuu bakka jirutti ganda jirutti haa wal jaaru haa wal quba qabaatu haa walitti dhufu hojiin keenya itti fufaa har'aaf galatooma ulfaadhaa. Dhumarratti garuu ergaan nuti qabnu warri har'a viidiyoo martan hundi yoo ka dandeessan taate viidiyoo kana nu qunnamaa nu erkaa ediit goonee miidiyaa adda addatti waan facaasuu deemnu jecha warri viidiyoo martan hunda qunnamaa imeelii keenyaan nu erkaa san booda nuti ediit goonee miidiyaa adda addaaf dabarsinaa. Hedduu galatooma ulfaadhaa.